Innis gargaaruu dandeenye. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Ameen. Nama miti gooftaan Yesuus Kiristoosidha bara baraan. Haleluuyaa. Isaaf galanni haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo dubbisee gabaabaatti kadhannaa. Dubbii Waaqayyoo iddoo amma dubbifame guutummaa isaa dubbisu sana amma dubbise jechuudha keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 12 amma 22 kan jirutu dubbifame. Ani garuu lakkoofsa 12 akkasuma lakkoofsa 17 fi 20 dubbise. Ijoo dubbii ani irratti xiyyeeffadhu achi waan jiruuf yaadaan duukaa buna dubbii Waaqayyoo lakkoofsa 12. Ammas yaa Israa'el Waaqayyoon gooftaa kee sodaachuu kana jalanaa sararaa karaa isaa hundumaarra adeemu isa jaallachuu garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaanis Waaqayyo gooftaa kee hojjechuu malee Waaqayyo gooftaan kee maal sitti barbaada? Lakkoofsa 17 immoo dubbise. Egaa Waaqayyo gooftaa keessan Waaqayyo gooftaan keessan Waaqayyoon irratti Waaqayyoodha. Gooftaa gooftotaa Waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhas. Inni nama waliin caalchisu guutummaa isaa yoo dubbise gabbarsuus hin fudhatu. Lakkoofsa 17 isa sodaatamaadhas isa sodaatamaadhas. Lakkoofsa 20 akkas jedha. Ati Waaqayyoon gooftaa kee sodaadhu nagaa asumatti. Achi immoo wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 amma 41tti dubbise kadhama. Yesuus galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan keessaa kana gamatti ceenaa jedhe. Bartoonni isaa namoota achi turan gadhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesuusin fudhatanii adeeman. Bidiroonni biraas immoo isaa wajjin dhaqan. Yommus qilleensi jabaan bubbisaa dhufe dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e. Maalitti guutaa? Bidiruutti guutuutti ka'e bishaan. Yesuus garuu bidiricha keessa gara duubaatiin waa buraafatee rafate. Bartoonni isaa isa dammaqsanii barsiisaa dhumuu keenya si dhibuu jedhan. Yesuus dammaqee qilleensicha ifatee dhaa bishaanichaan immoo cal jedhe gab jedhis jedhe. Kana irratti qilleensichi dhaabbannaan gariin guddaan ta'e. Kana booddee bartoota isaatiin maaliif sodaatoo taatan? Ammayyuu amantiin qabdanii jedhe. Isaan immoo guddaa sodaatanii isa kanas jala bu'a. Isaan immoo guddaa sodaatanii namni kun eenyu? Qilleensaaf bishaan hin abboomu. Isaanis isaaf hin abboomamu waliin jedhan. Hin kadhanna Waaqayyo dubbii isaan kanatti dubbatu. Haleluuyaa. Dhaabannee kadhanna natti tola. Daqiiqaa lamaan tokko. Haleluuyaa. 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 Waaqayyo wajjin haasofna. Waaqayyo wajjin isa dubbii jireenyaa qabu wajjin isa hiika qabu wajjin isa sagalee isaa dhufee waa hojjechuu danda'u wajjin sagalee kee jenna Waaqayyo. Sagalee kee jedha. Asitti namni dhimma baasuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Sagalee kee jedha Waaqayyo. Hin dhagaa Waaqayyo sagalee kee ergi ajendu. Sagalee kee hojii hojjeta.
sagalee keetu danqaraa cabsa, sagalee keetu hidhaa hiika, sagalee keetu haala jiran keessaa nama baasa, sagalee keetu diina cabsa, sagalee keetu diina guba. Naa ergi sagalee keedhaa Waaqayyoo, naa ergi sagalee kee barbaaduu fi waan biraaf hin dhufne sagalee kee naa ergiidha. Nama gala nama sampuura dhibbata jamayya orra bahasa kila goota maganta nama shiila laguus rabahasa hoo baganta hama shiila dhigala lagu orra bagaas cabya fuuni hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii Waaqayyoo dhageenya, sagalee Waaqayyoo dhageenya, hiikamnee wangeela dubbii Waaqayyoo baranna. Cabya fuuni hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin, cabya fuuni hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin, cabya fuuni hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhukkubi as qoodan qabdi, seexanni as iddoon qabdi, iddoon kun kan keeniti, iddoon kun iddoo argama Waaqayyooti, iddoon kun iddootti Waaqayyo fayyisuudha, iddoon kun iddootti naanii qabudha, iddoon kun iddoo argi Waaqayyo sochoodha. Deemi nurraa maqaa Yesuus Kiristoosiin, deemi nurraa maqaa Yesuus Kiristoosiin, deemi as maqaa Yesuus Kiristoosiin. Lahwa hasa bagata jamayya lalaboorro gogaa sangooliya bagayya maqaa Yesuus Kiristoosiin. Saba Waaqayyoo irraa fagaadhu, iddoo kanaa fagaadhu, hafuurri hamaan fagaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo laphee keenya sii bal'aa, jireenya keenya sii bal'aa ollutti gali galgala kana. Ollutti gali guutummaadhaan nutti gali. Paarshaatiin barbaadnu yaa Waaqayyo guutummaadhaan nutti gali. Guutummaadhaan dubbiin Waaqayyoo haquuf galgala kana. Haquuf galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ulaatee nuu bani. Ulaatee nuu bani. Ulaatee nuu bani. Si gaafanna ulaatee nuu bani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guutummaadhaan jireenya keenya keessatti kan hojjetu harki Waaqayyoo asitti hiriiru. Dadhabina keenya hundumaa nuu dhiisi. Dhina keenya hundumaa nuu guuti. Hafuura godhiyati. Annan dhaabadhaa kan argamu siina ta'u. Ati waan jaalala kee godhi ulfinni kee haa mul'atu maqaa Yesuus gooftaa keenyaan. Ameen. Taa'a gooftaan isin haa eebbisu. Dubbii Waaqayyoo galgala kanaa mata duree godhee kanan irratti filadhee eenyuun sodaachuu akka nuuf ta'uu fi maaliif akka sodaannu mata duree jedhudha. Eenyuun sodaachuun akka nuuf maluu fi maaliif akka sodaannu, maaliif sodaachuu akka qabnu. Iddoo jalqaba dubbifanne irratti seera keessa deebii boqonnaa 10:12-22 keessatti gaalee adda addaan yookaan fireesii adda addaatiin iddoo sadiitti waa'ee Waaqayyoon sodaachuu akka argitaniitu jedheen yaada. Isadha kan nama dubbise iddoo sadan sana jechuudha. Waaqayyoon sodaachuu, Waaqayyoon sodaadhu, Waaqayyoon sodaadhu, Waaqayyoo sodaatamaadhas kan jedhu ture. As wangeela Maarqos boqonnaa 4:35 qabee iddoon dubbise irratti immoo seenaa hundumti keenya beennuudha dhageenye nutti lallabame. Garuu har'a Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu jireenya keenya keessatti waan addaa dhangalaasa karaa sagalee kana. Ameen. Maaliif baroota keessatti yeroo hundumaa dubbii haaraa kan qabu Waaqa keenya duwwaadha. Eenyuun akka sodaattu beeki. Stooriin isaa gooftaa Yesuus Kiristoostu bartoota isaatiin kottaa ciisaa bishaanii kana gara gamaatti ceenaa jedheedha 35 irraa. Galgala gaafa si'edha immoo. Galgala gaafa waan tokko ta'eeti. Yaada itti fufiinsa qabuudha. Wayirraa citee kan itti fufeedha sagalichi. Gooftaa Yesuus barsiisaa ture, barsiisa dubbii Waaqayyoo, barsiisa wangeelaa, barsiisa mootummaa Waaqayyoo barsiisaa tureetu erga galgalaa'ee booddee immoo
kottaa ciisaa bishaanii kana gamatti ceenaa jedheedha. Erga galgalaa'eeti galgala barsiisaa ooleera, ittimaa ooleera, waan jireenyaaf barbaachisu hundumaa ittimaa ooleera. Maal akka inni ittime wangeela Maarqos 1:14 jalqabdanii yoo ilaaltan ifa galeessa. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee babal'ina wangeelaa, waa'ee yeroonni abdatamaa ture raawwachuu, yeroonni eegamaa ture raawwatamuusaa, amma boqonnaa haaraan jalqabuusaa karaa Yesuus Kiristoos. Boqonnaan jireenyaa jireenya inni ta'e Yesuus mul'achuu isaati kan inni barsiisaa ture. Kana booddee hojiif yaada karoora ofiisaatii qabu raawwachuuf jecha achi ceenaa jedheedha. Eessatti ceena? Gamana jiru gama ceena jedhe. Utuu adeemanii karaarra erga bu'anii booddee raafamatu itti ka'eedha. Raafamatu itti ka'e. Jara kanaanii ceena kan jedhe Yesuus mataa isaati. Yaadi kuni isarraa kan burqeedhaa, isumatu maddisiisee yaadi isaa yaada isaatii akeeka ofii isaatii waan qabuuf hin ceena jedhee karaa irratti garuu waan inni hin dubbatintu isaan mudate. Yeroo ka'an waan inni hin jedhintu isaan mudate. Bubbeetu galaanatti ka'eedha. Galaanni immoo markabatti ka'e. Bubbeen yeroo bubbisu galaana sirraasaa, bidiruu sirraasa. Irra guddaa garuu galaana yeroo raasu galaanni sun waan raafamuuf ol waan ka'uuf bidiruu isaaniitti guutuutti ka'eedha. Bidiruutti guuteennaan immoo bidiruun gadi liqinfama, irratti baatamuu hin danda'u. Saayinsiin isaa akkasi. Bishaan caalaa rukkinni isaa waan ol ka'uuf gadi liqinfama jechuudha. Jarri kun egaa utuma Yesuus achi keessa jiruu muddama kana gidduu lixan, raafama kana keessa lixan. Asirratti dubbii ijoo garaagaraa kaasuun hin danda'ama. Tokko utuma Yesuus bidiruu isaanii keessa jiruuti bubbeen sun isaanitti ka'e. Utuma isaan wajjin jiranii immoo sodaatanii raafaman. Inni rafaa'edha. Waan isin dhibu immoo inni rafa bidiruu keessa, bidiruu raafamu keessa rafa gara booddeetiin jedha. Akkaataa rafa isaayyuu immoo akka addaatti kaa'a. Naappii fudhata miti. Taa'ee mugafaa miti. Boraatii boraafatee rafaa'edha. Namni boraatii boraafatee naan akkam? Hirribuma sakilii keessa jira jechuudha. Akka nu badhutti. Boraatii fudhannaan rafaa'ira jechuudha. Yesuus achi keessa rafaa, isaan immoo raafamu. Inni boqonnaa keessa jiraa, isaan boqonnaa dhabaniiru. Inni kan biraan garuu furmaanni isa bira jiraachuu isaa immoo hubataniiru. Dhaqanii dammaqsan jedha. Dhaqanii kaasan. Lakkoofsa 41 irratti egaa ka'eetu haala jiru sana hundumaa geeddare. Raafama jiru sana hundumaa jijjiire. Attamitti jijjiire? Bubbee hin ifateedha. Bubbee ati dhaabadhutti hin jedhe jechuudha. Bubbee gurra hin qabne hin dhageessise garuu. Dhageessisuudhaaf gurra qabaachuun itti hin jiru. Eenyu inni? Eenyu ni dubbataa jiru? Eenyu ni dubbate? Yesuus mini? Maa sodaat ture? Kan dubbate Yesuus Kiristoosidha. Hin ifateedha. Ifannaan maaltu ta'e? Hin dhagaye. Hin abboomame jechuudha. Bubbeen galaana raafamuun immoo maal jedhe? Calluma jedhe. Ijoollee xinnoodhaan maal jenna? Akkasuma waan jedhe natti fakkaata. Tinfishin jedhin calluma jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Tsaxxirach jedheedha Amaariñaadhaan. Akkas jedhaa luba. Amaariñaadhaan maal jedha? Calluma jedhennaan inni sila hunkuramu hundumtu maal ta'e? Gabii guddaatu ta'eedha. Gabii guddaa. Lakkoofsa 47 irratti isaan immoo guddaa sodaataniidha.
attam sodaatan guddaa sodaataniidha. Galaanni gab jedheera, raafami gab jedheera. Maal sodaatu amma? Maal sodaatu? Yesus Kiristoos gooftummaa isa sodaatan amma. Sodaan isaanii hin dabale moo hin hir'ate? Hin dabale malee ol ka'e guddaa sodaatan jedha. Sodaatanii maal jedhan? Akka inni Yesus Kiristoosiin ta'e. Sodaan sun eenyuun akka adreesii godhu itti fuftanii yoo dubbiftan argitu. Eenyu kuni sodaarraan kan ka'e sodaa guddaa. Sodaanni kun isa raafamaa miti, isa dinqifannaati, isa ajaa'ibsiifannaati. Eenyu kun bubbeen isoon dhagaa hin abboomamaa fi inni isoon abbooma, galaana isoon abbooma. Eenyu jedhan? Yesus Kiristoos gooftaadha bara baraan. Guddaa sodaataniidha. Amma adreesii sodaa keenya akka jijjiirruuf dubbiin Waaqayyoo galgala kan gara keenya dhufeera. Maali wanti nuyi sodaannu? Maali wanti nuyi ilaallee raafamnu? Maali wanti lapheenu coru? Isa miti. Sodaachuun kan nuuf ta'u kan isa sodaachisutu jira gararraa. Isa nu sodaachisu kan sodaachisutu jira isaa ol. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Nami kun eenyu? Barsiisaa ooletti dubbataa oole dinqii baay'ee arganiiru. Utuunni dhukkubsataa fayyisu baay'ee arganiiru. Duukaa oolan. Isaan jarri sun warri isa duukaa jiran kun warri dinqifatan isaan. Bartoota. Yesus galgala gaafasii bartoota isaatiin jedha. Warra isa duukaa barsiisa dhaggeeffataa oolan miti. Isaaniin dhiisanii deeman jedha. Isaan duukaan jiran bidiruu kan biraadhaan kan adeeman yoo jiraatanu bidiruu Yesus keessa ture keessa bartoota ture. Kanaaf kan dinqifataa jiru isaan jechuudha. Eenyu nami kuni? Bubbee abbooma, galaana abbooma. Innoo galaannoo bubbeenoo maal ta'aaf? Hin abboomamaaf hin dhaga'a. Yesus Kiristoos guddaadha. Guddaadha bara baraan. Caalaatti sodaatan jedha. Caalaatti sodaatan. Akka jedhu dubbiin Waaqayyoo wangeela Luqaas 12:5 irraa. Gooftaa Yesuus akkas jedhe. Sodaachuun kan isiniif ta'u isinittan mul'isa jedhe. Isinittan mul'isa sodaachuun kan isiniif ta'u isa sin sodaattan kana miti jedhe. Eewure isini warra foon ajjeese lubbuu irratti hoomaa fudhachuu hin dandeenye sodaattu garuu isa miti jedhe. Lubbuus foonis ajjeesee qiliilee jala dhossuu kan danda'u isa sodaadhaa jedhe. Isa sodaadhaa. Du'a mini kan nama sodaachisu. Du'a isa caccabsu. Humna isa qabu, aangoo isa qabu waan hundumaa irratti isa sodaadhaa jedhe Yesuus. Maatiyos 10:28 irratti sagalee akkasiitu jira. Warra foon ajjeesee lubbuu homaa gochuu dadhabu maa sodaattu? Isaaniin hin sodaatinaa. Kan biraatu jira kan sodaatamu. Raafaman sodaatinaa, muddaman sodaatinaa, abdii kutannaan sodaatinaa, biyya lafaan sodaatinaa, fooniin sodaatinaa, seexanan sodaatinaa. Kan sodaatamu tokkotu jira. Yeroo hundumaa ija namaa durattis ija seexanaa durattis dinqii isa hojjetu Waaqayyo duwwaadha kan sodaatamu. Haleluuyaa. Adreesii keessan achi ol deebisaa gaa waan amma sodaattan irraa kaasaatii nuun jedha dubbiin Waaqayyo. Gooftaan Yesuus dubbateera gaa iddoo lamaan ammaatti Luqaas 12:5 fi Maatiyos 10:28 irratti dubbateera eenyuun sodaachuun akka nuuf ta'u. Mata duree keenyarraa hin kaanneedheen abdadha. Eenyuun sodaachuun akka nuuf maluu fi maaliif akka sodaannu mata duree jedhu. Eenyuun akka sodaannu deebi'eera. Maaliif sodaanna? Maaltu achi keessa jira? Waaqayyoon sodaachuu keessa maaltu jira? Maaliif sodaanna? Sodaa Waaqayyoo qabaachuun waan inni ajjeesu duwwaaf miti. Waan inni balleessu duwwaaf miti.
humna waan qabu duwwaaf miti. Waan sodaatamuuf malee. Waan sodaatamuuf. Waaqayyo hin sodaatama waan ta'eef isa sodaachuutu nurra jira. Sagalee Waaqayyoo Qorontoo isa lammataa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa waan inni jedhu laallu. Maaliif Waaqayyoon sodaannaa? Maaliif Waaqayyoon sodaachuu nu barbaachisa? Waaqayyoon sodaachuu qabna isa jedhu erga barre. Erga dhukkuba sodaachuu nurra hin jiru ta'e, erga hooma biyya lafaarraa nu raasuu barbaadu kana sodaachuu nurra hin jiru ta'e, Waaqayyo duwwaa sodaachuu qabna ta'e maaliif? Ila akka'edha. Isa lammataa Qorontos 7:1 yaa michoota koo abdii kana erga qabaanne kottaa waanuma dhaqna keenyaaf hafuura keenya xureessutti of hin qulleessina. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qulqullummaa fiixaan hin baafannaa'edha. Qulqullummaatu ittiin fiixa ba'a Waaqayyoon sodaachuudhaan. Qulqullummaa fiixaan baasuudhaaf Waaqayyoon sodaanna. Jireenya qulqullummaa jiraachuun kan inni humna godhatu Waaqayyoon sodaachuun yoo jiraatedha. Waaqayyoon namni hin sodaanne jireenyi qulqullummaa maal akka ta'e hin baru, hin hubatu. Namni Waaqayyoon hin sodaata yoo ta'e jireenya qulqullummaa qabaachuudhaaf ija jabaata, hin murteeffata, humnas hin godhata. Kanaaf Phaawulos akkas jedhe, abdii kana erga qabaanne waa'ee abdichaa gararraa jira boqonnaa 6 keessa lakkoofsa gara 16 qabdanii yoo laaltan waa'ee abdii isa kenname kana abdii kana fakkaatu erga qabaanne kan abdii kenne eenyu? Waaqayyo qaama gara biraadha. Abdiin kan kennamu iddoo biraati. Okay, abdii sana erga inni nuu kenne nu immoo maal goonuudha? Kottaa waanuma dhaqna keenyaa fi bu'aa dhaqna keenya hafuura keenya xureessutti of qulleessinaa'edha. Attamitti of qulleessina jennaan Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaan. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaan. Waaqayyoon an baay'een sodaadha jechuudhaan hin jedhu. Waaqayyoon biratti ulfina qabeessa jechuudhaan miti. Maaliin malee itti jiraachuudhaan jedha. Yoo itti jiraanne qulqullummaatu achiin fiixaan ba'a. Qulqullummaa fiixaan baafanna yeroo Waaqayyoon sodaannu hafuura keenyas foon keenyas bu'aa dhaqna keenyas qulqullummaatti eeggachuudhaaf Waaqayyoon sodaachuun hangafa isaatii nuun jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaa wajjin asuma toora tokko as yoo deebine Qorontos isa lammataa kana boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa akka'edha. Lakkoofsi 10 namni adduma addaan dhaqna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatutti nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirraa'edha. Waa'ee jireenya qulqullummaa inni haasa'u kun bu'aan argamsiisu maal achi keessa akka jiru wanti har'a godhame bor maal akka argachiisu as kaa'eera. Itti dhiyaannaa'edha. Lakki an ittiin dhiyaadhu lakki ana yeroon koon geenye namni jechuu danda'u hin jiru duratti dhiyaannaa'edha. Isaan wajjin wal qabsiisnee yaaduun barbaachisaadha jedheen. Jireenya qulqullummaa jireenya Waaqayyoon sodaachuu qulqullummaan keenya kan ittiin fiixaan ba'u Waaqayyoon sodaachuu isa jalqabaati. Kanaaf Waaqayyoon sodaanna. Fakkeenya 16 dubbii Waaqayyoo lakkas jedha. Fakkeenyi boqonnaan 16 lakkoofsi 6 isas yoon dubbise baay'ee gaarii ta'a. Ilaakkeedha. Gaarummaaf amanamummaadhaan isa yakkeef araarriin godhama. Namni Waaqayyoon sodaachuudhaan wanta hamaarraa fagaata'edha.
maaliin jedha waaqayyoon hin sodaatu yoo ta'e namni maaliin godhu maalin raawwatu inni jedhe waan barbaade gochuu hin danda'a jechuu kooti waaqayyoon hin sodaatu taanaan waaqayyoon sodaachuudhaaniti waan hamaarraa fagaatamaa'edha waaqayyoon sodaachuudhaan inni lammataa karaa ittiin waaqayyoof ulfina laannuudha waaqayyoon sodaachuun maaliif waaqayyoon sodaanna maal tachi keessa jira isa jedhu irratti dubbataa irra karaa ittiin waaqayyoof ulfina kenninuudha karaa ittiin waaqayyoon kabajuu keenya mul'ifnuudha waaqayyoon sodaachuun Ibroota boqonnaa 12:28-29 akka jedha egaa nuyi mootummaa hin raafamne waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan hin taana kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaaf sodaadhaan waaqayyoof hin sagannaa'edha akka isa duratti fudhatamutti ulfinaaf sodaadhaan waaqayyoof hin sagannaa'edha maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu kun lakkoofsa 28 lakkoofsi 29 immoo waaqayyo keenya ibidda xaph godhuudha jedha ila fuula nama qaba si'a baay'ee tokko duukaa deemnee tokko dhiisuudhaan rakkanna walitti nuu qabamuu didee nu rakkisa keessuma amantoonni keessuma warri dubbii waaqayyoo yeroo baay'ee dhaggeeffannu caafii wayii gar tokko duwwaa qabnee deemna itti dabalaa 29 waaqayyo keenya ibidda xaph godhuudha jedha 28 garuu maal jedha waa'ee ulfina isaaf kennu attamitti isa sodaachuu attamitti fuula isaa duratti akka isa galateeffannu dubbata waaqayyo inni nuyi galata laannuuf inni nuyi ulfina isaa mul'ifnu kun inni nuyi kabaja keenya isaa dhiyeessinu kun immoo maaliidha abiddaa'edha abidda attamiitiidha abidda xaph godhuudha jedha kanaaf waaqayyoon sodaachuun keenya sana yaadaa ta'utu irra jira jechuudha sana yaadaa waaqayyo jaalala eeyyee dhugaadhumaan jaalala waaqayyo gaariidhuma dhugaadhumaan gaariidha garuu abiddas sodaatamaadha isanni sodaatamaa ta'eef sodaanna galanni bara baraa isaaf haa ta'u maqaan isaa bara baraan ulfaatu faarfannaa 5:7 akkas jedha faarfannaan ulfinaan si sodaachaa kufeensiif sagadeedha ulfinaan si sodaachaa kufeensiif sagada ulfinaan si sodaachaa kufeensiif sagadeedha dubbiin kun guddaadha dubbiin kun ulfinaan si sodaachaa kufeensiif sagada si sodaachaan ta'u taanaan sagadi ofumaati si sodaachaan ta'u taanaan waaqeffannaan ofumaati si sodaachaan ta'u taanaan lallabi ofumaati si sodaachaan ta'u taanaan faarfannaan ofumaati si sodaachaan kufeesiif sagadeedha dubbiin kun anaanis natti bu'aana keessa darba malee akka tuubboo wayii miti dhugaadhumaan dubbiin kun guddaadha maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu inni jalqabaa qulqullummaan karaan ittiin fiixa ba'uudha inni lammataa immoo karaa ittiin waaqayyoof ulfina laannuudha waaqayyoon sodaachuun kanaaf waaqayyoon sodaachuun guddaa barbaachisaadha jennee sadaffaa irratti waaqayyoon sodaachuun madda eebba keenyaati waaqayyoon sodaachuu keessaa eebbifamna waaqayyoon sodaachuu keessaati bu'aa arganna sagalee waaqayyoo ilaalaa fakkeenya 28:14 namni yeroo hundumaa waaqayyoon sodaatu eebbifamaadha jedha ganaa na eebbisi kana naa godhi sana naa godhi isan barbaachisu sodaa waaqayyoo qaba taanaan namni waaqayyoon sodaatu yeroo hundumaa eebbifamaadha jedha maqaan waaqayyoo haa eebbifamu kanaaf waaqayyoon sodaachuu keessa eebbatu gara jireenya keenyaatti dhangala'a barakata waaqayyootu nu argata kanaaf waaqayyoon sodaanna waaqayyoof gadi jenna waaqayyoof tole jenna waaqayyoof abboomamna maal jennaan achiin eebbifamna waan ta'eef
isa keessaan eebbifamuun jira. Yeroo hundumaa kan jedhu jala mura. Yeroo hundumaa namni Waaqayyoon sodaatudha. Yeroo hundumaa yeroo tokko ta'ee nama danqa. Darbee ta'ee nama danqa. Waldaa duwwaa keessatti ta'ee nama danqa. Yeroo kadhatan faa duwwaa ta'ee nama danqa Waaqayyoon sodaachuun. Namni yeroo hundumaa Waaqayyoon sodaatudha. Yeroo hundumaa warri Waaqayyoon sodaatan homaan dhabanedha. Abbaan faarfannaa 34:9 irraa warri Waaqayyoon sodaatan homaan dhabanedha. Waaqayyoon sodaatee kan dhabu hin jiru. Sodaa Waaqayyoo qaba taanaan achiin eebbatu dhufa waan ta'eef, achiin burqaa jireenyaatu jira waan ta'eef, Waaqayyoon sodaachuun burqaa jireenyaatiyyuudha. Fakkeenya 14:27 irraa immoo burqaa jireenyaatiidha. Jireenyi achirraa malee hin burqu, achirraa malee hin ka'u, achirraa malee hin dhufu. Waan ati abdattu, waan ati eeggattu, waan ati barbaaddu Waaqayyoon sodaachuu keessaan malee hin dhufu. Burqaa jireenyaatiidha. Burqaa jireenyaati. Isa arfaffaaf isa dhumaa ga'an jira. Iddoon ani sila dubbisetti nu deebisa. Seera keessa deebii 10:12. Waaqayyoon gooftaa kee sodaachuu malee Waaqayyo maal sirraa barbaadaa? Maa inni wanti Waaqayyo sirraa barbaaduudha? Maal jechuudha ree? Waaqayyoo akka ati isa sodaattu sirraa barbaada. Kanaaf Waaqayyoon sodaatta jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuun nurra jira jechuudha. Waaqayyotu nurraa barbaada. Sodaatamuu fedha. Sodaatamuu barbaada. Sodaansaa jireenya keenya keessatti argamuu barbaada. Nu keessatti mul'achuusaa barbaada. Anoo garaa koo keessatti Waaqayyoon nan sodaadhaa isa nuyi jennu miti. Waaqayyo keessa namaa ilaalaa isa nuyi jennu duwwaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Dubbiin kun yeroo baay'ee garmaleetti dhimma ba'ama. Garmalee. Dhugaadha Waaqayyo keessa keenya hin argaa. Hojii keessan isa gaarii arganiis kan jedhu immoo jira. Hojiin keessatti hojjetama tun ta'in wanta nami arguudha. Bakkeetti waan mul'atuunis immoo arganii jedhe gooftaa Yesuus. Abbaa keessan isa waaqarraaf ulfinaa kennanii jedheera. Kanaaf keessa keenya isa jiru sana duwwaa miti. Keessa keenya jira taanaan anyways kan keessa namaa guutee arrabnuun dubbata jedhe wangeelli. Kanaaf keessa keenya guuteera taanaan argisiisuunsaa ulfaataa miti. Baay'ee waan gaara ba'uu dachaa bu'uu feesisu miti keessa keenya guunnaan. Kanaaf kanan sirraa barbaadaa jedhe ijoollee Israa'eliin. Har'a immoo nuun waldaa kanaanii Waaqayyo na sodaachuu malee maalan sirraa barbaadaa anidha. Maalan barbaadaa ani akkati na sodaattu malee. Yoo na sodaatte maaltu jira? Burqaa jireenyaati. Eebbatachi keessaa madda. Qulqullummaatti jiraachuudhaaf humna argatta. Na sodaachuu malee ani maalan barbaadaa'edha. Macaafa faarfannaa 25 lakkoofsa 12 irraa namni Waaqayyoon sodaatu eenyuudha? Eenyu namni Waaqayyoon sodaatuudha? Jiraayiidha. Namni baay'een keessa isaatii of mul'isuu danda'a. Ana jechuu danda'a. Akkitti dubbiin Waaqayyoo ilaalu garuu attamii laata? Namni Waaqayyoon sodaatu eenyunni jedha. Nama akkasii jedha. Karaa fo'achuun isaaf ta'u Waaqayyo isatti agarsiisa jedha. Garatti goru wallaalee itti bitaacha'ee qixxe lamaan karaa dhaabatee hin ungulaalamu. Maaliif? Asiin gori kan jedhutu jira. Karaan na deemu hundumaa kan itti argisiisutu jira. Maaliif? Waaqayyoon sodaata waan ta'eef. Eenyugaa namni kun jiraayii jedhee gaafata. Jiraayii namni Waaqayyoon sodaatu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maal ta'a yoo ameen jennu? Sodaa Waaqayyoo yoo qabaatte, yoo isa irratti of gatte, yoo isa of irratti moosifte, jireenya kee mana kee keessatti
yoo inni mo'e namatti bitaacha'uun hin jiraatu. Waan godhan wallaaluun hin jiraatu. Itti agarsiisa jedha. Waaqayyotu itti argisiisa karaa'edha. Garatti adeemtuuf qajeelfama sii kenna. Dhumarratti Milkiyaas boqonnaa 3:16-18 dubbisee tanan raawwadha. Raajicha Milkiyaas boqonnaa 3:16-18 hammuma lakkoofsa dhumaatti boqonnaa sana keessa ilaa akkas jedha. Milkiyaas raajota keessaa isa dhumaarratti argamudha. Amma immoo warri Waaqayyoon sodaatan walii wajjin utuu dubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffatee, eenyutu dhaggeeffate? Waaqayyoo dhaggeeffatee waan isaan dubbatan in dhaga'e. Macaafni seenaa waa'ee warra isa sodaatanii fi warra maqaa isaatiif ulfina kennanii fuula isaa duratti caafameera. Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaan ani murtoo godhe sanatti isaan qabeenya dhuunfaa koo hin ta'u. Akkuma abbaan ilma isaaf hojjechuuf akkuma abbaan ilma isaaf hojjetuuf oo'u akkasuma anis isaaniif nan o'a. Yommus isin garaagarummaa warra qajeelotaaf warra jal'oota gidduu jiru, warra ana Waaqayyoof hojjetuuf warra anaaf hin hojjenne gidduu jirus dabaltanii hin argitu jedha. Dhageessanittu? Dhaga'ameera? Irra deebi'ee dubbisuu laata? Amma immoo warri Waaqayyoon sodaatan walii wajjin utuu isaan dubbatanii isaan asii walii wajjin dubbatu jedha. Waaqayyo isaan dhaggeeffatee waan isaan dubbatan hin dhaga'e. Macaafni seenaa waa'ee warra isa sodaatanii fi warra maqaa isaaf ulfina kennanii fuula isaa duratti caafameera. Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa ani murtoo godhe sanatti isaan qabeenya dhuunfaa koo hin ta'u. Akkuma abbaan ilma isaaf hojjetuuf oo'u akkasuma anis isaaniif nan o'a. 18 kana laalaa. Yommus isin garaagarummaa warra qajeelotaaf warra jal'ootaa gidduu jiru, warra ana Waaqayyoof hojjetuuf warra anaaf hin hojjenne gidduu jirus dabaltanii in argitu jedha. Ameen. Hin gaalallabin kadhanna Waaqayyoon. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kadhadhaa Waaqayyoon hin kadhannaa. Yeroo dheeraa fudhanna miti garuu mee kadhadhaa Waaqayyoon. Adaraa waan ani isin gaafadhu tokko fuula Waaqayyoo dura yeroo teenyu quuqama alaa qabnu waa'ee gadi ba'uu, waa'ee iddoo dhandhuu, waa'ee sagantaa isa baafannee jirruu dhiifnee mee hunduma isaa irraanfannee Waaqayyoo wajjiniin haa dubbannu. Walaallammiidhaan namni kadhatu nan argatan sa'iniidha wangeelli. Ofumaa yeroo gubuu yoo ta'e malee iddoo lamatti rakkachuudha ofumaa keessaa bu'aan argatu. Walaallammiidhaan yoo ta'e garaa achi ergisaa hin ta'u. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo ulfina qabeessa. Waaqayyo sodaatamaadha. Waaqayyo jaalala. Waaqayyo abiddas. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo sodaatamaadha. Waaqayyo jabaadha. Waaqayyo irree qabeessa. Waaqayyo waan hundumaa danda'aadha. Waaqayyo guddaadha firoota koo. Hallelujah. 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 Sodaatamuu barbaada. Sodaatamuu barbaada. Sodaatamuu barbaada. Jaallannee jibbinee waan goonu duwwaa miti. Sodaatamuu barbaada jireenya keenya keessatti. Yoo eebba barbaanna ta'e, yoo burqaa jireenyaa sanatti ba'uu barbaanna yoo ta'e, guutummaadhaan jireenya keenya keessatti akka inni hojjetu yoo barbaanna ta'e, sodaatamuu barbaada nu gidduudha. Sodaatamuu barbaada mana keenyatti, sodaatamuu barbaada jiruu keenya keessatti, sodaatamuu barbaada gara adeemnutti,
sodaatamuu barbaada. Waan kan biraa maalan sirraa barbaada? Maal akkati naa gootuun barbaada waan biraa? Akkana sodaattu malee. Hallelujah. Akkana sodaattu malee. Hin kadhanna Waaqayyoon. Abbaa gaarii roba gabassa diina namoora la bagara la baduna namoria ramagala la budia la badina mosantonia. Oh hallelujah. Abbaa gaarii iddoo boqonnaa gooftaanaaf taateetta da'oof gaachanaa. Abbaa gaarii iddoo boqonnaa gooftaanaaf taateetta da'oof gaachanaa. Michuu gaarii iddoo boqonnaa gooftaanaaf taateetta da'oof gaachanaa. Ulfaadhu malee ulfaadhu malee ulfaadhuun jedha ammas daddabalee. Ulfaadhu malee ulfaadhu malee ulfaadhuun jedha ammas daddabalee. Abbaa gaarii iddoo boqonnaa gooftaanaaf taateetta da'oof gaachanaa. Michuu gaarii abboo boqonnaa gooftaanaaf taateetta da'oof gaachanaa. Ulfaadhu malee ulfaadhu malee ulfaadhuun jedha ammas daddabalee. 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 Ulfaadhu malee ulfaadhu malee ulfaadhuun jedha. Obboloota koo jireenyi nuyi jaraan hundumtinuu ba'uuf galuun nuyi baanee gallu fuula Waaqayyootiin tilmaamama. In ilaalama. Henook adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan godhateef Waaqayyo isa fudhatee hin argamneedha. Nooh
adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan godhateef Waaqayyo dhaloota jiru hundumaa duratti surraa argate doonii tolfadhu biyya lafaan balleessaa jedhe. Jireenyi nu jiraannu hundinuu adeemsi nuyi fuula Waaqayyo duratti adeemnu hundinuu obbolootaa obboleettotaa intilmaamama baasii qaba kennaa qaba kana jala muree nutti hime galgala kana baasii qaba kennaa qaba karaa walakkaa dhaabatee kamirra deemuun jedhu jedhe amma karaan irra deemuun irra jirullee filaafitti maedha elaas irra godhin bitaattayini jedhaan jedhe isa kamiin nama Waaqayyoon sodaatu galmeen fuula Waaqayyoo duratti caafamee fiedha eenyuuf warra Waaqayyoon sodaataniif hindu dubbatanii Waaqayyoon dhaggeeffateedha warri Waaqayyoon sodaatan yeroo sanaan waa'een namaa achi keessan jiru waa'een hamaa achi keessan jiru hin dhaggeeffateedha rabagaboo santoora lalabadiiniyaa hin dhaggeeffateedha galmee barreeffameef jedhe galmee deebii qabu galmee baasii qabu galmee fuula Waaqayyootti tilmaamamuu qabu galmee Waaqayyootti galmeeffameedha haleluuyaa rabagabaa santoora lalabadii rabagalamoon tara labadii namoosa maqaa Yesuusin jireenyi siif hin taane galgala kana seejoon jireenya keenya salphise cubbuun jireenya keenya salphise gadagala galu galgala kana gadagala galu galgala kana haleluuyaa jireenya keenya keessa adeemsa keenya keessa jireenya keenya keessa galgala kana maqaa Yesuusin gombifami rabaga habaudana nama sandoria rabaga badina nama sandura labado ramagala labadina nama sandinia maqaa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraata waamna galgala kana maqaa sabarabaraan jiraatu waamna galgala kana maqaa sabarabaraan jiraachisu waamna galgala kana maqaa sa jireenyatti fufsiisu waamna galgala kana maqaa sa dhabamsiisu danda'u waamna galgala kana Holy Spirit, the fire of the Spirit, galgala kana maqaa Yesus Kristosin jireenya saba keerraa habaqii hafuufi galgala kana jireenya saba keerraa habaqii lagubatu galgala kana jireenya saba keerraa habaqii lagubatu galgala kana rababababababa sandi ramagala laborra nana mandora nama santinia rabagala labasandana nama lalabas maqaa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin haleluuyaa sodaa kan nu keessaa calaase galgala kana itti dhumneerra sodaa kan nu keessaa balleesse waan goonu waan dubbannuun murtoo fudhannu hundumaan sodaa kan nu keessaa hoowwale hawwalamu galgala kana hawwalamu galgala kana harrabababa sandara labagadi rababababa sandara namoria oh Yesus Yesus waama saba Waaqayyoo Yesus dhufuu ga'eera waama saba Waaqayyoo jireenya calaluuf dhufeera Yesus waama saba Waaqayyoo ni jireenya nama ungulaalu dhufeera rabababa sandara lalabadiina namorra lalabagadonia sentara labadiina namasarra lalabadinia rabagala laborra nanamandora lalabadiina namossa shepara nanamasantura lalabadia rabagala lalabodina nanamantori didibissa rabagala lalabodina nanamoria hallelujah dagmanya lidat haradalachu lamma falalachu nividedufu afurri Waaqayyoo Waaqa jiraata gadarobu afurri Waaqayyoo Waaqa jiraata gadarobu hallelujah 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 inni siif nama jiraachisu inni siif nama baasee gashu maqaa Yesus Kiristoosin galgala kana sabubbisu Yesus afurri qulqulluun sabubbisu galgala kana robabababas
ramagala bodia nanaman tora lalabadia. Hallelujah. Sagale ni dubbise sila jala murtu dhaggeffadha sagale kana. Qorontos lammaffaa 5:10 namni adduma addaan dhanna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra. Maaliif namni adduma addaan dhanna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u riwaardii jechuudha akka argatuuf nuyi hundumti keenya Phaawulos achi keessa jira. Nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra. Eessatti mee deebisaa hundi keessan eessatti barcuma firdii Kiristoos jedhame eessatti barcuma firdii Kiristoos. Haleluuyaa. Barcuma firdii lama jira addan isinii baasa dhaggeeffadhaa. Kadhannaa keessa taati mul'ata 21 keessatti firdii isa teessoo adii jedha. Mul'ata 21 ijoollee Waaqayyoo firdii isa barcuma adii irra taa'ee Yesuus faradutti hin dhiyaatan isaan ijoollee Waaqayyoo garuu isa kam duratti barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaatu. Maal gochuudhaaf? Qaama kana waan ta'e ejjetaa turan riwaardii isaa argachuudhaaf jedha. To get the reward. Malee wangeela Yohaannis 5:24 irratti Yesuusitti kan amane du'aa gara jireenyaatti ce'e malee gara firdiin naquudha. Haleluuyaa. Gara maaliin naqu? Gara firdiin naquudha. Wangeela Yohaannis 5:24 isatti kan amanu du'aa gara jireenyaatti ce'e malee gara firdiitti dhiyaatuudha. Wal isin jalaan nayin isa amanuuf isa namanne firdii adii duratti kan dhiyaatan warra sanadha warra namanne. Warri amanan garuu barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaatu. Maaliif? Riwaardiidhaaf. Judgmentii of du'aa bara baraaf jireenyaatti miti riwaardiidhaaf dhiyaatu jedhe. Obboleessa koo obboleetti koo riwaardii maalii qabda gooftaa duratti? Kan si badhaasisu. Amanamummaan kee maal fakkaata? Sodaan kee maal fakkaata? Isaaf jiraachuun koo maal fakkaata? Galgala kana sagalee isaa fidee dhufe Kiristoos. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mee galata galchaaf isaaf sabar. In kadhanna galgala kana. Prepare yourself for the reward. Jesus will come back. Hallelujah. Jesus will come back to give you the reward. Rubagaya dola masantona na makara labadinia. Rabagala labadina namu. In kadhanna galgala kana sabana of kopesa. Abiddi Waaqayyo irrooba gadi. Abidda fura kulkullu nufa galgala kana. Hallelujah. Nufa abidda fura kulkullu. Inni sebecha unnufa. Inni haaressu nufa. Inni sabukkifamu bukkisu innufa. Inni sadidibuun irra jiru didimsu nufa. Innufa Yesuus. O ilma Waaqayyoo kottu gara keenya galgala kana. Hafuura qulqulluu kottu galgala kana. Hafuura qulqulluu kottu galgala kana. Inni jireenya namaa haaressitu. Inni bultoo namaa haaressitu. Inni karaa namaa haaressitu. Inni murtoo namaa haaressitu. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin as qilleensayi. Gara waldaa kanaatti as qilleensayi. Jireenya kanatti as qilleensayi. Balbala jireenya isaanii ni dhaabattee rukuttu galgala kana ol gali sii banuu yaa Waaqayyo. Siifa bananii ol gali galgala kana. Siifa bananii ol gali galgala kana. Rabababababayyanananamando.
Irrabagala la badina na makasanda na magala la bodia. Oh ya dina na masandora la bagara la bodia. Le para la badina na masandora la bagara la bodina na moria. Sherra la basanduna na magala la bodinia. Makail mawakayo wakajiratatin. Oh namoonni karaan keenya fuula waaqayyooti jajallaa galgala kana karaa keessan qajeeshadha. Namoonni karaan keenya fuula waaqayyooti jajallaa fuula waaqayyoo duratti karaa keenya qajeeshan. Especially afurri qulqulluun waa'ee nama sadii natti dubbata. 3 people returned. Ittiin jedha jara kana sadanii. Deebi'aa jedha nama sadan kanaan. Deebi'aa. I gave you chance. Deebi'aa. Otherwise the consequence will follow. Kun ergaa waaqayyooti. Irra bagayyeedha nana boos. Amen, 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 amen. Hallelujah. Namoonni macaafa qulqulluu wajjin gara jiraattan dubbii waaqayyootiif yeroo warri hin qabne mana keessan keessatti jilbi keessan jilbeeffachuuf yeroo kan dhabdan fuula waaqayyoo duratti dhaabadhaa isiniin kadha. Amanamummaadhaan dhaabadhaa isiniin kadha. Ergaan kun waaqayyoo biraa dhufe. Galgala kana humna fudhattanii galtuu dhaabadhaa fuula waaqayyoo duratti. Ittiin dabalinaa irraa isin hir'isinaa. Dubbii waaqayyoo dubbifachuudhaaf gara biraan immoo siree kee bira gorduuba kee diinqa kee jilbeenfachuudhaaf yeroo kan nabdeef humna kan nabde dhaabadhu waaqayyoo duratti isiniin kadha. Naman ilaalina. Just yourself. Hundumti keenya mata mataadhaan dhiyaanna gooftaa duratti. Hallelujah. Injiltanii ilma dubbifattu yeroo hundumaa kadhanna roobaas adoora labadiyaa raba galiila lamoo sandooniyaa. Ribo ya dina namos santora la bagara namos. Kadada yeroo nammaa kun in argamu. You never find back. This day is gone. You will see another day. Not this day. Kadada galateeffachaa.
Iskeel garbichi kee mul'ata arge irratti gooftaa boqonnaa 47 keessatti bishaan iddoo aarsaatti gadi yaa'uun argeedhe. Bishaan iddoo aarsaatti gadi yaa'u kun gooftaa bara baraa inni dhiqee qulqulleessu alatti gadi yaa'e karaa bishaanichi gadi yaa'e karaa inni darbe hundumaa gooftaa bara baraa dhaqee lagattis gadi dhangala'e. Lafanni itti dhangala'e hundumaa keessa kan jiran qurxummoonni wal horani mukooliinni jala yaa'e hundumtuu ija godhatani. Gooftaa bara baraa baalli isaas fayyinaaf kan ta'u ijji isaas jireenyaaf kan ta'u mukoolii bibbiqilchani achi keessa darbani bishaan sun hin fayyisani. Laga isa xuraattis gadi dhangala'anii lagichis hin fayyeedha. Bishaan iddoo aarsaatti gadi yaa'u inni jireenya namaa fayyisu galgala kana maqaa Yesuusiin nu keessa yaa'u maqaa Yesuusiin nu keessa gada darbu galgala kana inni fayyisu inni jireenya namaa qulqulleessu inni ijaam nama kaadhimmatu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu keessa gada yaa'u galgala kana. Haleluuyaa haleluuyaa. Adaaban hundumti keenya fuula Waaqayyoo duratti abbaan dandeessan jechuudha. Namni rakkina qabdan dadhabdan ta'a. Haleluuyaa. Salliu kadhadhaa Waaqayyoon harka keessan gara Waaqootti ol kaasaati. Sawwiranyi na dhossi yaa tullu nu dhossi yaa gaarotaa guyyaan isin jettan hin dhufaa jedhe. Ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataa utuu garafaa fuudhanii deemanii wayyoo 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 jedhaa dudduuba fi deemu turanii dubartoonnis ergamoonnis dhaqaa ofii keessanii bo'aa yaa tullu na dhossi yaa gaarotaan irratti kufi yeroo isin jettan hin dhufaa jedhe. Obboloota ko we are given great opportunity. Carraa guddaa nu kenne Waaqayyo. Carraa guddaa fuula isaa dura teenyee dubbii isaa dhaga'u isa kadhachuudhaaf galgala kana carraan nu kenname. Galanni Waaqayyoo bara baraan haa ta'u. Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Harka keenya gara keetti kaafneerra laa galgala kana Waaqayyoo barri dhumaa barri yaa Waaqayyoo gingishaan kun jireenya keenya fudhatee kan dabarre yaa Waaqayyoo yerooti ijoollee kee ol fudhattu Waaqarratti isaan biraamne qaaniif akkan saaxilamne galgala kana humna ayyaana Waaqayyoo humna jabina Waaqayyoo humna yaa Waaqayyoo kan nama dhaabu galgala kana bantiiwwan Waaqaa kun qixa kanaan banamanii nurratti roobani. Jireenyi keenya hajiidhu galgala kana jireenyi keenya hajiidhu galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya jiisi gooftaa. Adeemsa keenya keessatti gooftaa bara baraa haphinni nutti nagaamin maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya yaa Waaqayyoo fuula kee duratti nyaatee gabbatee yaa Waaqayyoo qilximii baase akka qabaannu galgala kana ayyaanni kee nurratti roobu humni kee nurratti roobu Waaqayyoo akkasumaan barumsi sobaa nu fudhatee kana deemu kan taane maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin humna ayyaana kee nu argatu galgala kana jabinni kee nu argatu galgala kana yaa Waaqayyoo karra kee yaadadhu saba kee yaadadhu dubbii nutti dubbatte kanaan si sodaachuu maayinni. Why do we need to fear God? Why? Nutti dubbatte how attamitti karaa ofii qulqulleeffachuudhaan isa wajjin adeemsa qajeelchachuudhaan kanaan qulqullaanuun jette karaan nama sodaan Waaqayyootiin warra karaa isaanii qulleeffatan jireenya isaanii warra qulleeffatan akka taane argamnu fuula kee duratti nu dhaabi
sagalee galgala kana fiddeef galanni siif haa ta'u. Bara kana booddeetti baanee gallu hundumaatti nu gargaari. Warra boqonnaa dhaqanii karaa adda addaa maatii fudhatanii deeman hundumaa ayyaanni keessaa na golgu. Hamaa hundumaatti isaan eegi. Nagaadhaan adeebi'anii yaa Waaqayyoo warra mooddanuma ta'anii sagantaa adda addaatiin qabaman maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbi keessaa na argatu. Dhibaa'ummaadhaan kan qaban immoo Gooftaa humna ayyaana keetii dhibaa'ummaa keessaa butee sana baasu. Gooftaa Yesuus nama gargaarta, saba kee gargaari. Ayyaanaan saba kee dhaabi Gooftaa Yesuus Kiristoos. Intala badiisaa ilma badiisaa akka hin taane ayyaanni kee mana kee keessatti bara baraan nu haa eegu. Isa lallabnu jiraachuu, isa faarfannu jiraachuudhaaf humna nuu ta'i. Humna kee nuu kenni Yesuus. Haleluuyaa. 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 Kadhata Gooftaa walii wajjin kadhanna. Yaa Abbaa